kabajamtootaa fi jaalattoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedhaa. Viidiyoo kana ilaaluudhaan hiriyoota keessanii share godhaa isiniin jedhaa. Namoonni subscribe hin goone immoo subscribe godhaan. Affeerraa kootii kallattimaan gara ergaa guyyaa har'aa qabutti isin dabarsa. Egaa mata dureen koo guyyaa har'aa dhimma eenyummaa yookiin identity jedhurraa waan dubbiserraa barnoota tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Innis dhimma eenyummaati. Egaa namoonni baay'een eenyummaa irratti hiikoo adda addaa kennuufii danda'u. Haa ta'u malee namoonni hiikoo muraasa kennanii fi kallattii tokkoon yaadanis waan hin dhabamneef barnoota guddaa isinii kenna jedhee yaada. Viidiyoo kan hanga xumura isaatti na hordofaa. Egaa akka qorannoon garaagaraa argisiisutti yookiin hayyoonni garaagaraa dubbatanitti ilmi namaa eenyummaa tokkichaan ibsamu addunyaa kanarra hin jiru. Namni tokko eenyummaa danuu yookiin baay'ee qaba. Isa afaan Ingiliffaatiin multiple identity jennuun sana jechuudha. Mee dameewwan eenyummaa haa ilaallu. Eenyummaan sanyummaa yookiin racial identity kan jennuun jira. Lammaffaa immoo eenyummaa sabummaa ethnic identity. Inni sadaffaa eenyummaa amantii religious identity. Inni arfaffaa eenyummaa saalummaa yookiin saalaa gender identity. Eenyummaa lammummaa national identity kan jedhaman warra gurguddoodha. Egaa dhimma eenyummaa walii beekuu dhabuun yookiin dhimma eenyummaa sadarkaa xiqqaatti ilaaluun walitti bu'insaaf daandii saqa waan ta'eef saba tokko keessatti eenyummaan nama tokko sabummaa qofaan akka ibsamne viidiyoo kanarraa ni hubattu. Akkuma beekamu namni tokko eenyummaa baay'ee qaba jennee jirra yookiin multiple identity qaba jennee jirra. Eenyummaa sabummaa qofa qabaachuu hin danda'u. Eenyummaa amantiis akka qabu walii beekuun dirqama. Eenyummaa saalaas akka qabu walii beekuun dirqama jechuudha. Akkasuma immoo eenyummaan lammummaalee national identity kan jennu sun ni jira jechuudha. Kanaafuu namni tokko amantii isaa qofatti eenyummaa amantii isaa qofatti xiqqeessee ilaaluun qabu. Eenyummaa sabummaa qofattis xiqqeessee ilaaluun qabu jechuudha. So namni tokko eenyummaa hanga 5-6 kana keessatti argama jechuudha. Egaa eenyummaa saalaa yookiin saalummaa yookiin isa afaan Ingiliffaatiin gender identity jennuun alatti kanneen hafan social constructed yookiin ijaarama hawaasaa keessatti ga'ee fi bu'aa guddaa qabu. Kanaaf namni tokko eenyummaa tokko qofatti of daangeessee akka ilaalle barnoota guddaa ta'a jedhee yaada. Kanaafuu namni eenyummaa sanyummaa qofatti gadi buuseeti sanyii qofa isaatiin dhaadachoo sanyii qofa isaatiin of ibsuun akka hin jirre beekuu qaba. Sanyii tokko keessatti eenyummaan amantiis akka jiru hubachuu qaba jechuudha. Akkasuma immoo sanyuma tokko keessa eenyummaan national identity jiraachuu danda'a jechuudha. Namni tokko Oromoo ta'eet eenyummaa lammummaa Ameerikaa qabaate eenyummaan isaa sun isaaf kabajamuu qaba jechuudha. Kanaaf eenyummaan kunniin hubannoo guddaa akka nuti waliif uumnu, akka nuti wal ijaarru, akka nuti bakka guddaa waliif kennuun wal kabajnu taasisa jechuudha. Amantiin eenyummaa keessatti argama jechuudha. Kanaaf kana hubanneeti yeroo dhimmi amantii tokko ka'u jechuudha. Karaa baalaansii ta'een, karaa sabummaa eenyummaa hin miineen, karaa national identity yookiin eenyummaa lammummaa san miidhuu hin dandeenyeen maal gochuu qabnaa? Construct gochuu qabnaa jechuudha. Kanaaf mootummaanis dhimma siyaasaa dubbachuuf miti, mootummaanis eenyummaan kunniin akka jiru hubachuu qaba jechuudha. Eenyummaa kanneen keessatti mootummaanis jira waan ta'eef isaan kanneen ala jiraachuu kan dandeenyu hubateeti social constructed keessatti yookiin ijaarama hawaasummaa keessatti gahee isarraa eeggamu taphachuu qaba jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo dhiyaas namoonni miidiyaalee hawaasaa yookiin miidiyaa pilaatfoormii kanneen fayyadaman jechuudha. Dameewwan eenyummaa kanneen keessaa tokko filachuudhaan fakkeenyaaf eenyummaa lammummaa filachuudhaan tokko irratti yeroo duulan ni mul'ata. Akkasuma eenyummaa sabummaa ethnic identity kanas yeroo filatanii eenyummaa amantii yookiin religious identity irratti duulan ni mul'ata jechuudha. Egaa akka wallaalummaa koottaan ergaan namoota dhimma kana irratti baay'ee dubbataa jiraniif dabarsu tokko jiraate eenyummaan kallattii tokko isin qabatan qofaan akka yaadamne hubachuu qabdanitti hubatamus qaba jechuudha.
eenyummaan sabummaa akkuma jiru eenyummaan amantees jira. Eenyummaan lammummaa akkuma jiru eenyummaan sanyummaas jira jechuudha. Kanaafuu hundi isaanii gargar baanii jiraachuu hin danda'an jechuudha. Social constructed waan uumaniif jechuudha. Gaafa kana beeknee irratti hin fayyadamne akka mootummaattis eenyummaa sabummaa qofa fudhataniiti eenyummaa amantii hubannoo keessa osoo hin galchine dubbiidhaanis gochaadhaanis waan tokko raawwachuuf yaaluun gatii nama kaffalchiisa. Akkasuma immoo namoonni eenyummaa amantii qofas fudhatanii eenyummaa sabummaa sana xiqqeessanii ilaalanis egaa gatii akka kaffalan beekuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf baalaansi godhaniiti dhimma kana gadi fageenyaan hubannoo irratti qabaachuun barbaachisaadha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media ergaanaan isinii qabadhee dhufe kanuma irratti raawwata. Namoonni chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe godhaa. Viidiyoo barnootaa hedduu irrattis gadhiisaan jira. Akkasuma immoo fiilmii afaan Oromoo gatii lafaa yeroo baay'ee namoonni hedduu eegaa turanis qabiyyee isaa beeksisa isaanii eegallaa. Egaa beeksisa isaas hojjetaa turreerra guutuu isaas yeroo ammatti murteessuu hin dandeenyu kan gadhiisnu ta'a chaanaalii kana irratti. Kanaaf chaanaalii kana guddisuudhaaf namoonni subscribe hin goone subscribe godhaa. Viidiyoo kanas yoo jaalattan hiriyoota keessanii share godhaa. Akka jaalattanis abdiin qabaa. Horaa bulaa. Torbaan jaalalaa torbaan gammachuu isiniif haa ta'u.